wannuti jedhame achumaan lakkoofsa laalu lakkoofni tokko namichi kun nuyi hin gaasii jedhe akkamitti warra biyyaatiin makiinadha jedhee mucayyoon kun akkamitti beekamne jenneetoo dubbannee ture. Isaan irradha namtichuma bilbilee walii gadi facaase kanatu qabamu. Jedhe malee ani mucayyoo tana burtee yaani burtee jaan mucayyoo burtee nama tokko jettanii mucayyoo irra fidanii hin goyna burteen ture erga ollolanii ol dubbisuu isaan ji'a ja'a. Anuu mucayyoo erga dubbisuu isa ji'a afur burteen na dura. Burtee waan ollolanii fidanii hunduu irratti burtee jaa malee burtee wanna beektu hin jiru. Lubbuu mucayyoo baatee jirti mucayyoo tanallee wanna biraa keessaa kan galleen barbaada. Kan lubbuu mucayyoo tanaa kan nyaate nama biraa. Bakkee wannoo beektan kan ta'e baasuu dandeessa. Burtee warri jee jettanii burtee irraan goyna rabbi sodaadha. Lubbuu mucayyoo tanaatillee. Namni biraa sun eenyudha hin beektaati waan beektu himigaa. Lubbuu beeku miti mucayyoon erga ollolan ji'a jaatti tiijii akkanuma warri jee fi miti. Ollolan jettanii mucayyoon tun baasisiistee jirti. Ati zarii keessi taana gaafa rakkadhoo jettee baasisisuu dandeessa. Wal qoradhaa isin aggeeffadhu wal qoradhaati isin warri wal fira waan taataniif wal qoradhaati dhugaatii. Ani qoradhee burteen ji'a ishii booddee ji'a fure. Ani balaan ishee toragaagani balaan ishee mucayyoo duute tana arba adda wajji guddatanii wajji baratan malee firummaa iyyuu qabnu. Digane anarra shiidha walitti koodeen anaadha. Tigisti koodeen anaadha. Koodeen anaadha. Gara barbaade micoon kun mee dhufamaan hun taatu isin dhugaa baasaa isin dhugaa wal qoradhaa isin firaa miti itti aantu miti dhugaa sii barbaada nutti yeessaa nama san bas imimmaa faayidaan qabu. Tiijii ugaashii odoo beekne maaluu gubanna ugaashii odoo beekne maaluu gubanna namichuma isinitti bilbilesanii maaloo lubbuu waggeeffatu namichuma isinitti bilbilesanii. Takka gaasii dhanuun jedhan takka nama rakkiseedha takka makiina dhanuun jedhan. Qooyi lubbuu waggeeffata qabu muuti qabatu. Tiijii maal jettaati? Qooyi lubbuu qooyi nama isinitti mesanii nama isinitti mesan qabatan nama isinitti mesan bilbila isaa nama isinitti bilbilee isinitti mesan ni namicha maalii imbaasii maal qabanne qabna lakkoofsa qabna kenneera lakkoofsa qabna. Eenyu isaati reeffi maramu kan jee eenyu isaati kan reeffi maramu jee intala sakkidaa. Tiiji mee qooyi dubbii kan amma dubbiin kun imbaasiinis quba qaba barjara na qo'a dubbii kana bara imbaasiinis quba qaba reeffi akka imbaasii ayyuu kan biyyallee himee nutti himee imbaasii ayyuu. Osoo isin firaa jirtanuu eenyu kan reeffa sana qeelaalee reeffi akka maramne jedhee deebi'e sun eenyu ishii fidaa. Osoo isin jirtanuu balaa eenyu ishiin isin beektan ijoollee kabaabii keessanitti ka gurubbii irratti fidaa isinii firaa osoo jirtanuu ati haati firaa oduu jirtu ati goddanyaan isii oduu jirtu eenyu isin kan reeffa qeelaalee akka maramne jedhanii jettasa fidaa. Isi barbaadadhaa fidaa isiidha kan gumaa keessan awwaalaa jirtu isiidha fidaa. Meenaa gaafa balaa yadarma maaramii gurubbii irratti intala dubbatte santu gurubbii kan hidhee santu beeke micayyuma san naa fidaate. Gurubbii isa seenaa fidaa. Fidaa gurubbii isa barbaadatti nama gurubbii isa ijaare sanis fidaa. Nama san qofa barbaada nama qeereeffa sana qee akka maramne jee san fidaa. Nuti beeknu wanni beeknu jiru oduu nama warra nutti booye sagalee isinii ta'uun keenya waa warri nuun jee qabanneeti. Kanaafuu nama isintu beeka waan ta'eef fidaa. ماما صبري شوي بس ها ما اقدر يفوت يعني لا تقيس تقيفت لا أقيفت لبو تيجي تشودا فرد كفر نمي بروان أجي سفردا ناقلا بيجايو سرجتو بايلالون جندو من كونتراتا تمارمي لي في الرهر سينو نمو ما نبوا واسيد كبسيسان جير واسيد كبسيسان جير وغان جير تبرلادي ماتين نتهمنو وانا ماتين نتي مسغليت اسيني تانا متي سيس وجين برميل قبنو مالي فين ورنا ماتين نجينو كوفا كذا لما فامو تككليدا كوي نميتو مسان بربادا فدا ورما جروب رت اجيسسان نما جروب رت اجيسسان جروب بيسان نو ايسا نميتي اجتلال تسان نو ايسا بس كان رئيس نرام برباد بقى أنا كان بربادو تجلس حق جرتاتي تفوفي لقيفدو بوتي أرسي بالبلك أسين قدي بويتنا إرك دافي كبابا وان هدوان سيقفا نجرة وان أسيرتي دبتو من بربان بورتي أرسي لما تقتل إرك بالبلك إجولي سيقفا Nurin hagafatu. Nagafata opsi nama bikkenin injein. Nagafata. Imbektu. Janni Abo wara Dubai muniri jojirani ber.
Muniiri Joo jiraani. Isin laal ijoollee gazarii itti firakee jettanii warri boochan kun wanta biraa isin irraan barbaannu nuti dhugaa barbaanna. Gaseeniiti bilbila keenyaa geere. No, interviidhaa keessaan gaafatan isii Munuuri antu kun kanati booda buusanii to birrii irratti galcha moo waa'ee reeffa dubbatan tokko si. Isaa miti inni reef dhagaa jira. Isas fidaadha namitti reeffa. ati maaliif bilbila keenyaa ergi obboleettii ta'e? Anaaf ganniin tokkooti bilbila keessan naa kanni. Oganniidha walii qabaattan kino walii siyaa ergitu burtees qabaatti siyaa ergitu immoo keessa siifin erga. Oke keessaan na ergi. Bilbila kee qofaan barbaada. Dhiisi ganni dhiisi obsi. Anaatu keessaan akka gaarii gaafadhee waan asitti dubbachuun barbaannee jira. Dhiisaa haa waan muuxannoo qabnaamisa. Isiin haa feete haa jettu waan asirratti dubbachuu hin barbaannee jira. Fudhadhaa dhiisaatti bakka nama tokko baali. Keessaan na argi burtii gaseeniiti dhumate san booda dubbannee galgala zaafurii walitti deebiin. Hai. Namni dirqama asin dubbadde jettanii micootana. Waan burtee waan beektus ni jirti. Na amana waan beektus ni jirti asirra dubbachuun barbaanne itti dhiisaa haa. Waan nimicha hojii haasawitees guutuu hin dubbanne. Hai nama dila kanarratti nama hin baasii waa hedduu jira. Obsaa haa. Isii keessaan dubbisna isii. Hai. Bilbila embaasii siin jettu sana si ergitee jirti meedhuma sanaa lama 449 burtee bilbilli embaasii Keessa baddee jirti ergitee jirti. laa burtee shawaa Ganni hunduna ergiti achiin si erga bakka amma bilbila mucaan gaafatin an cannaqina ganni ko siifan erga bay achi keessa. macarrashaa himi Macarrashaa 449 dha moo mitidha yaa odanaayin tokko 58 dhumni 82. isa Tokko 44 dhumni 39. 49 dhumni Dhumni 44 dhumni 39 tokko. okay galato Tokkommoon 59 dhumna 40. kun hunduu embaasiidha Maqaa natti himtee qabadhee sanan jira. no kun hundi embaasii miti an embaasii tokkicha macarrashaa akkasiifin burtee bannaata tunuuti qabadhaa daraa waa xawool seenta nuuti qabadhaa. yeroo nama argattanu ijoo gaafadhaa dubbii dheeressinaati bakka ijoo takka siifan embaasiin tokko bicha bilbili lama takka kan intala caaltuu jedhamtu kan warra ejensii warra biirooti warra biirta caaltuuni kan gargaartee dhaqxee mana maadaamiti fuuti intalli eenyuyyoo jedhamtu musiibaa mooyyoo sun immoo intala biirooti namtichi dawwalee hime immoo namticha embaasiiti amma carrasharraa embaasidha sun lamaan ijoollee durbaati takka warra biiroo takka immoo kan dhaqxee tobanaaf mana maadaamiti dhaqxee fuuti. Namni mucatti kana galaafate eenyuun beektaa kana haqa sheellee dhossee nama dhaqee embaasiitti mee embaasiidhaan immoo burteen fira jedhee itti mee burtee dawwalchiise sana nama sana barbaaduu qabdan. Akkasi. Kana qabadha. Hundi keessa namni kumni tokko kun kana qabadha. Dhugaan micayyoo inni bira jirti namticha burteetti dawwalee sadii fi kan dhaqee reeffa laalee hoo reeffi keessan asitti bantan laaltan asitti awwaallama jedhe jara sana lamaan bichaa barbaannam. Namtichi suni akkamitti beeka burteen fira ta'uu eessaa argate lakkoofsa burtee beekamee waan kana intalli tun fira ta'uu akkamittiin beeke lakkoofsa shii gaafii nutti ta'ee jechuudha gaafii guddaa ka ta'uu qabu. Itti aansuun immoo uummata burtee hin jedhina kuni biyya keessatti illee faamilii wal qabate jechuudha. Dhiiga erga ta'anii jarri kun wal qabanii jechuudha gaarii miti. wal fixu amma wal fixu dhugaa rabbii achitti wal fixu. Burteen jedhina bannaataatti miskiintitti bagadi go'a. Maadaami akkuma nama kamii gargaarte fira ofiin gargaarani amma tiijiin gargaaru tiijii koodeen jedhe mana maadaamitiin baasu kun immoo ajjeesteen jedhamu kaa jarana dhiisaa tana. Warri akkanatti matti isuma jaan warri akkanatti matti akka goddanyaa isii gettutti burtuma tana maqaadhaan ummanni madadee isii maqaa. Miidhaan nama qaballeessaa baatu akka qulqullooftu. Bilbila isheen biiroo geessitee akka jedhan maatii obbolee kiyya na dhageeffadha. Haqni ishee akkanaa miti akkana wacaanee miti obsame. Burtee gadi buuneeti dubbisnee sanboodaan za'a afuritti nuubanii dubbii gabaabaa burtee dhiisa. Iccitii anlaal mee ani amma waadaan isinii seena mee na dhaggeeffadha. Guyyaa sanis asuma wacaniitiin isinirraa deemee dubbii sanitti deemee na dhaggeeffadha.
Burtee ganni gadi bu'ii dubbisi waan asirra siin jettee fi iccitii biraa akkasiif hin daballe ani kijibaanan jee wuli. Keessaa yoo dubbiste waa hedduu sii himti. Waan sodaattee jira fira sii taatullee waan sodaattee jira. Iccitii sii kanniti keessaan dubbisi yeroo takka baqa nama tokko gizee tab jee sodaate. Imbaasiis haa ta'u wantaas haa ta'u ati keessaan dubbistee waan takka irraa baafachuu dandeessa. Namni dubbisaa atiif ganniin lamaan keessan karaa keessan taa'ati lamaan keessan dubbii kana qabaati. Addaan baafaa. Haa dubbisnu yeroo nu kana lubbuu namaati maali asumatti takka jennee fixnee ababababababa jennee fixnaa. Mee dhiirtiinis gizee mee dubbii dhiiraatis dhaggeeffadhaa kaamee mee isin dila kana keessaa naaf wanta mee nu dhaggeeffadhaa yeroo takka carraa nu kanna. Wanni amma jenne dhaggeeffannee kallattii qabattee mi san boodaan gadi buutee waa walitti sossortee achiis caaltuus ni dubbisna. Taanis ni dubbisna. Taanis dubbisne dubbii isaanii sadeen san finnee haaree hanzaafuu irratti uummataaf dhiyeessina. Asirratti biti ka xumuramu. Kun eegalliidha. Lubbuu namaatiin lubbuu adurreeti. Ammuma fixinaa ammuma murteessinaa ammuma wanta yoo jenne akkasii miti. Namnummaan haqa harkaa qabu sanuu dhayisuu mala gizee hawwakkabdan dila kanatti yoo deemtan humnaan. Kanaaf suutatti keessatti amma caaltuu keessaan dubbisiitiin jira tekistii godheefiin jira ka burteettis yoo na deebiste yookaan ganni irraa hin fudhadha. Aqxaacaa sadii irraa fuunee sanboodaan nimichaas gaafannee sanboodaan waa 5 4 olii qabannee sanboodaan uummataadhaaf aboo uummata hawaan akkanaatiin dhufnee murteessaa jechuu qabna. Asumatti gara akkasii burtee rakkoon qabaa. Waan galuu dideedha dhiifama. Gareen hidhamee maallaqni funaanamaa jira jedhan. Maaliif maallaqni kan funaanamu gareen ofirratti dhimmoo ormatti dhimmoo maaloodha waansa. Ni gaafanna sanillee ni gaafanna. Waa hunda ni gaafanna qoranneeti uummata maaliif fakkeenya gareen maaliif داخل فرق كامل. اوكي. naaf cufi. Siifan maaltu jira sitti fakkaate amma namni yoo du'e jedhanii dafaniituma guruppii sanatti maallaqa guutan. Reeffa kan galchu yaa banii aadama. Reeffaniin gaddaa sumuunii tokko malee fuudhanii hin gashineetu Oromoon hin gashinaa jedhamu. Akkuma isiitiin itti gashanitti siisan hin gashanu. Reeffa reebannaataa Sifaan gadi bu'inaa bilbili. Warra gurubii hidhees quba qabnaa duruudhaan tekistiidhaan nu himaa jiranii. Wayii jira mee obsaa. Za'uma takka nu obsaa za'a takka booda gudiidhaan as deebinaa nuuf obsaa ganni za'a afurii bantaame ati. Galgala za'a afuritti nan bara. Galgala za'a afuritti bilbila buritti arsii naa ergi. Ani waan haaree fideetii si ol deebi'a. Namni gurubii hidhees warra Duubaay keessaas eenyu adda baaseetiin eenyu waan maallaqa guuraa jiru adda baaseetiin isinii as deebi'a. Amma bar waa takka bar guruppii keessa iyyuu nan galaa qo'amee galee nan gaafadhaa yoo warra guruppii hidhesan akka eenyu maallaqa guuruu jira akkaawuntii eenyu irratti guuramuu jira akkaawuntiin ka eenyutti guuramuu jira garuma kaleessaati sifan dhaadubbii si haa galtu waan inni waa qusadhee jira gisee namni tokko waa waasiin jee gurubuma kaleessa saniititu ammallee maallaqa guurrachaa jira kanaaf duuba ta'anii shamarran hidhachiisanii maallaqa ka guuraa jiruus gurubbisan balaayinesh nutti himtu balaayinesh sabboon boontu si buuse kadhiifam balaayinesh ol nagalcha guruppii san nagalchuu qabdi balaayinesh tun guruppii hiitanii maallaqa guuraa jirtan san nagalchuu qabda balaayinesh kottume balaayinesh galchaame Muniir galchetu Muniir dhaabuun hin galcha obsa akkasitti waa illee ni hammifatan laal gisee namni sirraa fiigala gadaa illee suni sossobdeetti fiddaa. Balaayinesh gastee ergadhu mooneetan. Harkiseen jira kootu seeni balaayinesh harkiseen jira bar. Laa yeroo abbichuma yakkamaatu obsa kan taaf laal uliifillee oka itti fufa. Balaayinesh. Nagaama sagaleen kun. Nagaama guruppii isintu biyyaatti guruppii hiitan imorraa. Silkiinuu himoo hiine alalgaan keessan jiru. Ollooma fi warra biyyoomati reefa galfannaa reefuma sanuu argine haataa qabban of tureeffa nu galchaan reefa galchine inni hiine malee namni gumaa nyaata hin jiru. Nu kutta akka makiinaa nuun jedhan takka gaazidha nuun jedhan takka nama nu ajjeesan hin jiru. No lakki eenyuuti hidhe obboleetti tasgabbaa'e nu deebisi wanni ganni si gaafattu. Durbittuma tooye. Abboonni keenya lamaan obboleenya warma zariitii hidhe malee halagaan keessa hin jiru gurubbii keessa obboleessa koo.
wanni baasan Okay, warra biyyaatti hidhe moo Dubaayitti hidhame gurubbiin obsigaa eessatti ta'e? Warra Dubaay hidhe moo biyyatti hidhame gurubbiin kun maallaqa guuruudhaaf? Gurubbii warri biyyaatis keessa jira, warri asiitis keessa jira, warri Dubaayitis keessa jira, warri biyya biraatillee warri zariitan keessa jira. Faamiliiti. Faamilii abbaa fi isaatis hin nagahu, abbaa irsi mucayyootis hin nagahu, hundi isaaniitu hin nagahu keessa jiru gurubbii. Hammeenyi biraan jiru reeffa nu agalu, silaa nama hin qabnu namni nu gaafatu hin jiru gubaa mucayyoo tana reeffa laallee baafannee too dubbatannee gumaa kana baafanna jenne reeffuma jaan argina reeffa galfachuuf yaalla jenne warra biroo walitti qabatu malee nu gumaa mucayyoo baasuudhaaf biyyoon baakitatti Amma waa'ee gumaa sin gaafanne eenyuutu gumaa Balaayinesh miti. gaafii si gaafadhe gaafii xiqqashoo si gaafadhe bar gaafii guddaa miti achi maal achi Hayi. fakkaatu. Eenyu gurubbii sana nama Dubaay hidhe moo nama Itoophiyaa hidhe sin jette boganniin nama Balaayinesh Itoophiyaa dhaggeeffadhu si hidhe moo jettaa nama asitti? Guruppii sanii eenyutu dhiyeessin jedhe guruppii kan hidhe eenyu keessa jira isin warra faamiliitu hidhe moo akka Oromootti hitammo akka gandaatti illee hidhama guruppiin Gandeen amma ganda mana hin jennu lubbu ganda hin jenne mucayyoon gurubbii nu hiite badde jennaan du'a geenyani walumatti jenne waan tokko godhannee mucayyoon kun duute badde walumaa galleen ummaan ollaa taane kun reeffa galfanne yookaan reeffuma sanuu argine jenne bakka tokko godhlee bakka tokko dubbanne gurubbii san keessa immoo warris jira nu bichaa miti. Aboo eenyu hidhe jenne obboleettii tiyya eenyu hidhe dura? Durbitti tiyyaa hidhee siin jedhe mucayyoon durbittuma ta'uu hidhe. Bakka sanuu barbaanneef. Durbittu mucayyoo duutetti dhee guruppii Laala durbitti ta'u mucayyoo ollaanu ollaa karriin keenya barriin keenya akkana mucayyoodha. Eessa hojjetti iyyuu ishiin mana ijaazatu maal hojjetti? Kontiraata jirti ijaazan jirti ishiin kontiraata jirti. Maali gaafiin akkanaa ganni jarana yoo dhugaa baasan sila yeroo takka qaate sin dhageeffannaa bifa kanaan namni waa gaafatee argu takka hin jiru. Feetu guruppii haa hiitu yoo dandeete Itoophiyaa guutuu walitti haa hiitu jarana qaate sin dhageeffanna. Furmaata namuu wal jalaa kuunu osoo sagantaan eegganne irraa banateetumaan hima haasa. Irraa banateetumaan hima haasa. Seera suuta haasa'ullee baradhaa dhiifama naa godhaati. Gaafa du'a namaa takka lubbuu namaa takka laaluu deeman calliftee muutii irra kaahattee haga carraa wahii si ga'utti dhageeffachuudha. Dubbachuun bichaan hiikan qabu sa'a tokko dubbataa jirtanii mee wanni isinii katti fiddan jira. Tokkoffaa guruppiin hidhame guruppii gartee firan isaan naannooti. Mucayyoon akka jettutti ani keessaanillee na himan guruppii nama yoo xiqqaate 10 wayii hin caalu. Sanganniin dhayxee mucayyoon itti kennitu haalaaltu tokko sani. Lammaffaan ani isiniin jedhu Muniir lakkoofsa fudhatte kana atillee gabbuu iiti lakkoofsa kanarratti hojjedhu. Ganni atillee gabbuu iiti hanga sa'aatii laayifii irratti deebituuti lakkoofsa kanarratti hojjedhu. Hayyee. Dhugaa jiru lafarratti ilaalaa fuudha miidiyaa irratti hawaasatti kenna. Yoo dhugaan jiraate sana malee asirraa kun kana fide ati maa deemta maa guruppii hin jiru wanni bira. Gabaabumatti ganniin illee lakkoofsa ammaan si erge kunoo sitti ergee jira miseen jedhara. Maa hiitee jenne lakki maa hiitee jenne eenyu hiitee adda baafachuu barbaanne adda baafannee lakki adda baafanneeti. Naagalee naagalee jira biitii nama hedduutu yaada kenne. Filan bakka galgala deebina nagaa taashi galgala isaa fudhatte. Akkasi ganniyye ilaalila. TikTok irra laaliiti mucayyoon gartee qabatamaa waan kana beeytu TikTok irraan sitti ergee jira miseenjara qofa qabdi laaliitii waan san dubbisi dhugaa jirtu bari TikTok hin qabdu mucattii nama na dubbiste waan guutuu iccitii natti himte an sitti sheer godhee jira laali si galtee Yee tole bifa saniin fidiiti dhugaa jirratti hojjenna. Burtukaan shoo. Oo. Yalla WhatsApp galee lakkoofsota hundaa. Hainaan jedhi WhatsAppiin koo dheengadda gaafanii viidiyoo waan qullaa sana gadi baase ijoollee baay'een natti dhufee dafee sin argadhu hainaan jedhi ammuman si erga. Ani seefsiin godhanne akkamitti naa isin jedha. Bakka shanuu barbaade naa isin jedha. Lakkoofsa kiyya kinoo jalaa fuudhito dhaqii itti katabe akkasittiin hainaan jedha ani seefsiin godhanne ani nama kan hunda keessa akkamitti si arga. Eshi ammuman dhufashi. Ganni keessaan naa bilbili bakka keessaan naa bilbili Ganni rabbiin dhiiga mucattii daa'ima kichuu lafaa dhuftee tana hin balleessin. Dhiigni mucattii tanaa akka mucayyii ji'a taree keessa gartee awwaalanii kaartoona biyya galchanii san rabbiin godhin keessaan hojjedhaati. Ayyeesh.